Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa jaalala isin haa ga'u. Yeroo darbee kutaa lammaffaa marartuu isiniif qabannee dhufna akkuma jenna maarree isiniif qabannee dhufnee jirra. Nagaa jirtu torban akkam ture baga torban bareedaa dabarsitan isiniin jenna. Har'aa seenaa jaalala dhugaa irratti hundaa'e seenaa gabaabaa marartuu kutaa lammaffaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Kanaaf itti dhiyaadhaa. Maarree viidiyoo kana laayik gochuun eegala. YouTube keenya immoo subscribe godhaa. Marartu shimbira koonana kennaku miidhagsitu mana. Kutaa lammaffaa marartuu seenaa jaalalaa dhugaa gabaabaa. Abbaan manaa koo illee akka abbaa koo mufanne. Abbaa manaa kootti ammallee wantoota ta'aa jiran keessi koo fudhachuu akka hin dandeenyee fi yeroo muraasaaf akka naaf obsu itti himeen ture. Yeroon akkas jedhee itti himu jedhee gadduunsaa waan oolle. Afaan hin dubbatu baatus fuulli isaa gadda guddaa agarsiisa. Maarree anis garaan itti jabaadha. Sababiin isaa keessi koo akka abbaan intala isaa kunuunsutti waan inni ilaalaa jiruuf keessi koo waan ta'aa jiru gonkumayyuu fudhachuu hin dandeenye. Akkuma cittoo irratti fanxoo jedhan innis waan isatti dhufe hundumaa obsaan fudhachuu eegaleera. Amma yoomitti obsitaa waggaa tokko ta'utti dhiyaataa jiraam. Yoo hin taane mucaa da'iitii qabeenya kana dhaaltu godhee siif kennuudhaan si gammachiisa naan jedhe. Yoon da'ee akka waan qabeenyi kan isaa ta'uutti waanan sirreessuun qaba jedheen waadaa galeef. Erga baay'ee wal falminee booda nan amansiise. Maarree innis gara hojii isaatti qajeele. Abbaan manaa koo bilbilee boru mucaan isaa inni quxisuun Awustiraaliyaa irraa akka dhufu bilbilee natti hime. Yoo wanti barbaachisu jiraatee hojjetootaan sirreessaa akkan jedhee itti himuuf natti hime. Waan hundumaa akkan sirreessuuf malee akkan hin yaaddofne amalaan na gaafate. Anis akkan hin yaaddofnee fi isaaf kabajan akkan qabuu fi tole jedhee galateeffadheen bilbila koo cufe. Har'a maaliif akka ta'e hin beeku garuu gammachuun natti dhaga'ame. Ganama ka'ee manni sirreeffamuu fi dhiisuu isaanan ilaale. Laaqanaaf maal akka qopheessan hojjetootatti himeen. Rifeensa koo sirreeffachuuf gara mana rifeensaan deeme. Mana rifeensaatii yeroon deebi'u waan bituu qabu hunda biteen deebi'e. Yeroo mana seenaa jiruun ture waan an arge kan na rifachiisu anis amanuun dadhabe. Heey akkam jirta marar jedhee sagalee namatti toluun tokko nagaa na gaafate. Anis baga nagaan dhufte damiseen jedhe. Garuu damisee ta'uu isaan shakkine. Innis damisee innis nagaa na gaafachuuf harka isaa natti diriirse. Anis harka isaa qabee yeroo muraasaaf fajajeen dhaabadhe. Waaw! Abbaan koo haadha manaa isaa bareedduu akka taate yeroo natti himu ani akkasitti siin eegnen ture jedhee harka isaa harka koo keessaa baafate. Jedheen galatoome. Maala boqodhukaa jedheen kutaa ciisichaa seeneen dhufa jedheen akka ariitii wayii biraa deeme. Siree kiyyarra dugdaan ciiseen bareedina damisee fi kan suuraa wal bira qabee akkasuma yeroo an argu na'uu isaa waliin yaaduutti osoo hin jiru balbala rukkutame. Marartu sagalee abbaa manaa kooti. Oo jedheen sagalee na'uun ol ka'e. Kottu laaqanaaf si eegaa jirraa jedhee gamoorraa gara gadiitti gadi bu'e. Uffata narraa bareedu filachaa akka narraa bareeduufis yeroo itti fudhadheen of bareechee yeroon gadi bu'e damiseen fuula koo dura taa'aa ture. Anis miilli koo akka wal dha'aa jiru nu badhe. Haala kamiin of tasgabbeesseen abbaan manaa koo na eegaa waan tureef dhiifama gaafadheen bukkee abbaa manaa koo taa'e. Abbaan manaa koos akkuma yeroo kaanii sirraa bareedeera jedhee harka koo dhungate. Harka koo dhungachuu isaa garuu yeroo jalqabaati. Anis rifadheen harka koo harka isaa keessaa butadheen fuula damisee ilaale. Homayyuutti hin fakkaanne. Ati manaa kee bareedduudha yaa. Ati ofii keetiif filachuu sirriitti beekta ittiin jedhe damiseen. Anis rifadheen harka koo harka isaa keessaa butadheen fuula damisee ilaale. Homayyuutti hin fakkaanne. Ati manaa kee bareedduudha yaa abbaa. Ati ofii kee filachuu baay'eetti beekta jedheen. Maaliif akka akkas ta'e hin beeku ture. Garuu dubbii isaa kanaan ofumaayyuu aaree. Maaltu si mudate marartu? Ati dubartii heerumtuudha jedheen ofumaan. Laaqana erga nyaatee booddee damiseen boqochuu akka barbaadu dubbatee kutaa isaa seene. Osoo hin yaadiin ija koon isa duukaa bu'ee abbaan manaa koo kun dhaabbatee haala koo ilaala ture. Har'a waan gammadde fakkaata jedheen. Yaada koo irraa kan na dammaqse sagalee abbaa warraa koo xiqqoo mataan na dhukkuba jedheen akka jaanjawwee of fakkeesse. Qoricha fudhadhu kaa tarii rifeensa kee waan hojjetteef ta'uu danda'a naan jedheen. Anis gara kutaa kootti deeme. Siree koo irra ciisee burjaajiin natti dhaga'ama ture. Waa'ee damisee yaadeen yaadee kolfa.
marartu shimbira koonanaa. Kennaa miidhagsituu manaa. Kutaan sadaffaa yeroo dhufu isiniif dhiyaata. Galatoomaa nagaatti.